maatii ishiitti takkumayyuu dawwaltee hin beektu. Laal gara jabina akkanaa takkaayyuu nagarre namni tokko akkasuma giddeellee ishee dhoofseetuma jiraata akkuma horii usee jiraata malee micoon tokko ala baddee nama ala hojjetudha nama aadaa miti kan hojjettu. Kontiraata miti kan hojjettu ala hojjetti. Bilbila hin qabdi. Haadhaaf abbaa maatii ofiitti dawwaluu hin dandeessi. Kana hunda odoo maatiif hin dawwaliin otoo akkuma ibamte saniyyuu bilbila maatii ishee dhabnee naan jedhan amma ijoolleen bar sanuyyuu bar mana ijaasaa barraa amaaraa bira jirti bar. Oromoo bira jirti sitti fakkaate amaaraa bira jirti bar ijaasaan isheetuyyuu warra amaaraa bira. Micayyattii dhuftee nutti himtee samoona warra irraa barbaadaa turre du'in hin jiru. Kana maaltu beekere anillee gandii yaanis maalitti hin beekere qarsaadha aanaa muneessaati aanaa meetti yootuma qarsaanu akkuma duratti sii kaase gandoota meeqoof jalaa qabdi maqaa micayyoo hin dubbatu maqaan abbaa hin jiru akkamitti mee namni akkamitti nama beekna. Micayyoo maqaan ishii micayyattii maqaan ishii maqaa musliimati. Sumayyaa Sofiyaa moo maal jedha? Sofiyaa Kamaal moo maal jedha maqaan ishii duuba ka gaafa biyyaa dhufan kana kan biyya arabaa kana gaafa dhufanii afaan musliimatti jijjiirratee dhufa namni baay'ee namni gariin akkasitti jijjiirratee dhufte ta'ee hin beekani maqaan ishii maqaa musliimati. Waan anas ani hin beekani xixaaqata akkana takka nagarree amma ani takka kinoo kaleessa hin iyyiti intala yaada jettee intala Osmaan maal jettee hin iyyiti abbaa Osma taafe Osma obboleettii abbaa kiyyaa jettee hin iyyiti takka wayii. Amma ishee lakkoofsa kiyya ergee ture na dubbisime lakkoofsa maatii ishii naaf ergee reeffi micayyoo tanaa akkattiin hin galu nama barbaachisaa biyyarraa nama barbaachisaa Dubaayin keessa nama barbaachisaa sabboona ija isaatiin hageetu arge kaa duuteef duubaatte ishii ijaan hageetu arge. Sabboona guwaadanyaan ishii ijaan deemanii ilaalanii duute ishii guwaadanyaan ishii himtee jirti dura eeggadde dhuftee maaloo ganni micayyoo tana namarraa wal firarraa dhabne maatii irraa dhabne bilbila maatii dhabne. Honutti himtu jechuun bultoorra itti erti ishiin gizbosonu. Hin jirtu wannuma ishiin afurri ishii hin jiru kanuma funyee suuqqaa isa hin jirtantu irraa iyya malee afurri ishii tasumaa hin jirtu. Dadhabdee jirti kaansarii dharaan jette laala jette kam ciyyittiin dhuftee laala. Dhaadamaanii. Fudhatanii deemanii deemanii akka isaan deema san duutee. Dhaalganni ammoo wanni si barbaadetanii. Amma namicha obboleessa anan dawwalaa kan bilbila isaa gurbicha gana manatti birri amma qaxxitaa dawwalee gurbicha qaxxitaa gana manatti birratti dawwalee bilbila obboleechaa fudhatan siif kennaan. Eshi naaf kenna. Obboleessi nama kun nama yaadda daa'imni dhaggeeffatu. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu. Bilbila isaa barbaadan nu bira hin jira. Obboleessi isaa ganama nuun haasa'ee ture. Obboleessi micayyoo qabu. Obboleessi micayyoo guruubii walitti hiinee turre micayyoon safara keenyadha kan boqattee obboleessi ishii nuun haasa'ee ture ganama jechuudha. Amma WhatsAppidhaan guruubii walitti hidhanii turanii lakkoofsa isaa barbaadan isinii kan kenne keessan dubbisaa micayyoon egaa nu dawwaluu dhiistee kara waggaatiif deemti jedhe obboleessi. Kanaadhaaf gizee dhukkubsatte sanillee waggaa keessatti kan nu dawwaltee karaa biyyaa gali jennaan qarshii tokkollee hin arganne micayyoon egaa nu dawwaluu dhiistee egaa nu haasa'uu dhiistee gahaadha abbaa obboleewwan hundumaa dhagattee micayyoon waggaa dabartee jirti jedhe jechuudha. Obboleessi nama jabaadha beektaa. Achumaan bakka obboleessi waan oolamitti kabbadaadha. Dazaneedha obboleessi. Kabbadaanis obboleessa kabbadaa goffaa. Obboleewwan akkanaa kana odoo qabdu micayyoo sun maatii ishiitti dawwaluu didde. Amma ana kan gaafachiise kabbadaadha. Amma nuyi dajaneetu haasa'ee ture dhugaa boo'ichaafuu dandeetu nutti haasa'uu dadhabee bakka amala goosisaa nu kennameera. Amma guruubii keenya keessa jiraanni guruubii walitti hiinee ture nu kaleessa jechuudha. Amma kanaafiyyuu bakka kanaaf micayyoon waggaa eegaluun haasa'uu dhiistee kan dhibamtes na dhukkuba jettee nutti himtee turtee akka miree karaa biyyaa gali jennaan silkii nurratti cufattee ergasii wanti sagalee ishii dhageenye hin jirru nuyi sagalee goddanyoota ishii hin beeknu kanaadhaaf ishiin mana ijaarsaa sanuu amaaraa bira teessee lakkoofsa isaanillee wanti nuulaatti hin jirtu. Kanaaf abbumti ishiiyyuu maqaa abbaan ishiiyyuu waliin dhaame takka almaas jedhu. Takka maal jedhu micayyoo maquma ishiitu sirnaan wanti tasgabbeeffattee himatti tokko hin jiru. Deebi'ee abbaan ishiitti si wallaallamee nu suuras kan nutti ergame hin wallaalle garuu micayyoon biyya keenyadha. Dhugaa waan baay'ee nama agarsiisu. Ishiinis biyya ormaa kana hunda teessee warra ofii akkamitti dawwallee baay'ee waan nama agarsiisudha dhugaa irratti. Innaa kana lakkoofsa obboleettaa barbaadan keessan dubbisaa isinii fakkenna. Amma obboleessi imbaasii deemanii jiru.
Amma laali embaasii warra as keessatti deemaa jira. Amma birrii walitti qabamaa jira jedhanii kaawwantiin garuu kan ergame kan as keessas kan obboleessas ergamee jira kaawwantiin nu biratti jechuudha. Warroonni immoo kaleessaa achi dhaqee nama lamatu deeme iddoo reeffaasan jechuudha mucayyoo bira. Ammaa fi wanti walii galame tokko hin jiru karaa embaasii irraanis gaafannee galchinaa jechaa jiru reeffa karaa biyya. Maallaqni Dubaay ittiin barbaachisee walitti qabamummaa inni ree? Itu dhaabbataadhaan hin beekamne jettee ijoolleen asirratti haasa'aa turan. Kalees dheengaddas laalaan ture. Akkanumaan immoo namni waan tokko hin hubatin oluma ka'anii dubbachuun illee ulfaata ganni. Ammaa hundumtuuyyuu bakka hundumtuuyyuu sirraa'eera. Maqaan isaa maqaan mucayyoo obboleessi Dajaneedha. Hangafa jechuudha. Akkaawuntii isaallee nu ergee ture. Nu haasa'ee wasaa biratti lakkoofsa isaa ganni. Follow na deebiste miti siifan deebisa guruubii sanitti illee haadii si godha ati gootu toseeni bakka ammuman keessaa baheetu lakkoofsa si erga bakka ishii bakka ati akkas godhiti guruubii sanirratti akka gootan godhaate amma akkuma ganniin jette kana waan nurraa barbaadamu waan nurraa eegamu waan humna teenya hin dandeenyu ganni gootu seeni haadii si godha ganni rakkoon hin jiru. Sinin jedhe baraan ilaali sinin jedhee jira. Kara seeraa deemne sirriitti waan nuun jedhe dirqama seera kan waan kana nuuf danda'u. Seera gaafanne seerri waan karaa seerri nuun jee reeffas tuntu galfata mallaqa baasee hojedhees kara saniin kama kabiris waan hundaa waan ta'uu qabu hundayyuu hin laalla maatiin mirga qaba reeffa ilmoo fi galfachuu mootummaanis fuulleen dhaabbatu seerris fuulleen dhaabbatu mulu eeyyamaaf reeffa isaanii galfachuudhaaf. Har'a waraqaa qabaattee maa wacumti baasaniyyuu hin jiru hangalchuu ashuraansiitti gashe waan ta'eef. Ashuraansii gasa embaasii gasha. Amma waan waraqaa hin qabne kanaaf maybe dirhama 15,000 jedhani reeffa galchuu. Kaffalaa jedhan hin beeku isa. Isa sanis immoo hin laalla kaffalaa hojii hin kaffallesallee. Wanni sin godhu kana. Ganni akkana gumaas. Magaalatti kami taabin gootani uummatanaan asin. Bani Adam taabtaa godha ayyee dirree kana gana. Yaw sabboona wajjinis kan naqees miidiyaa irrattis kan baasan garuu ani kanin argee atillee waggaa jaaliitti natti fakkaata kan himte gini waggaa ani gini kanin argee waggaa lama kan wajjin teenye beekta waggaa tokko mana madaamit hojjetteeti madaami sun hin barbaadu jettee mana ejansiitti deebiftee ejansiitti sun dammoo birri 6,000 beekta birri 6,000 biyya kootti na erga abbaa kootti na ergi jetteeni innaa ishiin itti kennitu birri 6,000 sana irraa fudhatee moobaayilii 2 qabdi moobaayilii 2 irraa fudhatee baasee ashawaa keessatti gadi darbate muca'uu sana jechaadha. Amma ejansiin sunis rakkoo qabaa jechaadha. Ejansii sanallee yoo beekan illee ejansii sanallee warri ishii qabuu danda'u jechaadha. Muca'uun kan natti himte na wayyoo qabdu jechaadha. Inna muca'oo wajjiniin kanan taa'e waggaa 2 waliin teenye mana tokkicha jechaadha. Haa ta'u malee saba biraallee maqaa dha'uun hin danda'u jarra akkuma jettan sana maqaallee dha'uu baattan inni akkana jettanuu jarum sana anaaf ishii bichaadha namni achi keessa jiru. Mukaaf godhaame ijoollee maaloo? Ayyee dirree haasa'e. Dirree. Ayyee amma ayyaantu Mootonni ni goote sun hojjaadhaan barbaachisaa fan kaase gizee sanaa jechaadha. Anatu kaase footoo sana. Innaa mucoo waggaa 2 afaana teessee waggaa 3 jechaadha. Mucaan akkamtettis akkasuma jechaadha. Sinii galee innaa እንግዲህ ጀርም sana birattu ደግሞ ፓስፖርቲ ኮፒ አባንሺ አታኡ ኦቦሌሳ አታኡ ጀራ ሰነቲ ይተቀበለ ቤክቶ አና መጂያ ሰዲ ማና ማዳሚ ኮተን ጅራ ዲንገደም ባዬ አማዋን እንኳን ጉዳይ ካና ሰቦና ወጅኒኑ ካን ዴሚ ሃና ቲክቶክ ካናራት ካን ባሰሌ ሃና
እና nama baay'ee na dubbisaa amma ammaatti warri ishee natti namni itti dhiyaatee hin jiru. Kara nama 300 caalatu na dawwalaa jira jechaadha. Garuu namni ammaatti tikkileenya eenyu jedhee jiru. Gini paaspoortii ishee Faaxumaa eenyu jedhu Faaxumaa bichaa Faaxumaa Maammarnoo minaaminidha jedhe. Maqaan ishee dammoo namni biraa dammoo mucaan tokko intala adaadaa kooti jettee ta'e intala obboleettii kooti jettee ta'e hin beeku. Kaleessa samboonaa biratti maraatti maal jettee silfinash gonfaa jette natti fakkaata. Silfinash gonfaa waan jedhan natti fakkaata. Silfinash gonfaa waan jette natti fakkaata. Abbaa ishii jechaadha. Argitanii asumatti nu biratti dammoo mucoon kun maqum shiqanii tokko dhooftee hin beektu kan paaspoortii ishii dhooftee hin beektu. Waan tokko dhooftee hin beektu. Paaspoortiis birrii 6,000 kan biyya kanaa silkii lamallee kan irraa fudhate eejansiidha. Eejansii itti dhufte sana jechaadha. Kan nutti himte. Mucoo kana maqaan tikkileenya maqaan kan tikkileenya bara nutti himne mucayyoon kun ati afaan Amaariffaatiin barreeffatte. Kan afaan Amaariffaatiin barreeffatteertu maqaan kee kan afaan Amaariffaatiin barreeffatteertu kun. Atis baheeti lakkoofsa keessiifin ergaa waasaappiin na dubbisi. Ejensa sanii maatiin ishee hin beeka ta'a. Dalaala ishiin biyyarraa dhufteessan. Haqni mucayyoo illee isaan bira waan jiruuf ejensii san kasasuullee hin danda'ama maatiin ishee. Maatiin mucayyoo kanaa. Kanaafuu sinitti maa jira mucoon innaa jirtu inni awwaara keessaa fuune beektu awwaara keessaa fuune mucaa sii galee awwaara keessaa fuudhee manatti galchine achumaan mana naannoo fi kiyyannaa sana keessa jirru mana san keessaa dammoo namichi manni narraa dhume waggaan dhume jedhee nu kana baanu jedhee mana biraa mana kana dhaqnee seenne manuma ijaazaa kana seenne ishii fudhadhee dhaqee achi seenne birriin kan manaas sila hojjanneef xinnoo birriin manaas irratti baay'ate bakka achuma teessee jecha na hammarraatti wanti jiru wanti maqaan ishiin biratti Almaasi kan biraa kan paaspoortii dhageenye hin beeknu kan mana kan abbaa ishii kan haadha ishii dhageenye hin beeknu birrii kootiin rabbi kun sambanni kun naa argaa birrii kootiin heeloo kaardii jedhan bitee itti kennee maqaa rabbiitti si qabe maqaa maaramiitti si qabe hoodhu dawwale nuti oromoon chiggirii qabna yabee xaaxaa minaamin allabina andaandi gisee oromoon jechaadha dawwal haala warra keetu sirra bu'ee ta'a haati keessi barbaadi ta'a ebaaksh hoodhu dawwale jennaan maaltu si galche warra koo maa barbaadde warra koorraa maal guddaa qabdanaan jette dhugaa rabbiitu fuu. Bakka gixxini muxxunyi wana bakka akka maastishiiti jechaadha. Maaltu si galche naan jette mucaayoon maaltu si dhibe fayyinaan jette. Ishii bakka jedheen ishii warri ishee waggaa anuyyuu kanneen arge ishii mana madaamii waggaa tokko jettee waggaa 2 bira teesse haati dhalte abbaan dhalte dhali akkamitti obbolaa qabdi kunoo jedhanii. Waan taala koomaatiin tokko haramaleedha. Rabbina hanya kan namni tokko mara haramaleedha miidiyaa akkanyi gara jabina kana takka agar nama tokko biratti namni akkasitti nama haadha boofuutu maybe kasammuun kompiitara nabeetta ibeen kunillee sammuu tuquunaan beekte ibeen kunis dhugaa obboleessillee akkas jedhee bara obboleessillee waggaa tokko dabarte jedhe ganuunaa sa'uu dhiisti. Noomtuu yeroo dawalee baqaa silkita gabaariin argannu jedhe dhugaa obboleechi jechuudha. Isa sillachuu iyyuu baatiin dubbisaa gurubbisan keessa nagaa sabboon kun lakkoofsa biyyasii ergatu as keessaa bahee ganni lakkoofsa keenyaa ergeenis lakkoofsa obboleessaa siifan erga bakka guruubbitti haadiin si godha lakkoofsa keenyaa erga. Lakkoofsa maqaa akkuma erga sabboon gurubbitti adna godha. Hagaan lakkoofsa obboleessa dillee simuun guruubbiin gaariidha guruubbiin hidhu keessaniyyuu akka adda addaatti nuuf illee achumaan